Yooyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha sagantaan keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Maarree gammadaa show keessummoota adda addaa bakka isaan jiranirra barbaadee gama keessaniin gahuu itti fufee jira. Guyyaa har'aas keessummaa hedduu ajaa'ibsiisaa yeroo dheeraadhaaf argitanii hin beekne garuu arguudhaaf hawwii cimaa qabdan tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Eenyu laata? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan kun akka kanatti babbareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf ammoo gaheen sponsoroota keenya daran olaanaadha. Sponsoroonni keenya guyyaa har'aas Itiyoo Telekom akkasumas Ililii Grand Real Estate turanii lachuu isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Maarree guyyaa har'aas keessummaa hedduu ajaa'ibsiisaa yeroo dheeraadhaaf beektan garuu fuula uummataa dura xiqqoo dhokateen nama ture. Baay'een keessan garuu waan tokko qofa yoon jedhee nama sin salphumatti yaadattan tokko gama stuudiyoo keenya gammadaa show dhufee jira. Ol qabnaa seenaa guddaa heera Oromtichaa caffee odaa ol qabnaa maaliif badaa. Eenyutu jedhe? Yaadattanii? Wallisaa baay'ee jaallatamaa fi hedduu beekama yeroo dheeraadhaaf immoo ija uummataa dura badee kan ture bakka inni jiru barbaannee guyyaa har'aa keessummaa keenya godhannee jirra. Wallisaa hedduu jaalatamaa fi beekamaa Muhammad Zahin Muhammad stuudiyoo Risaa Miidiyaa kan gammadaa shootti argamee jira. Baga nagaan dhuftee Muhammad. Akka nagaa beektanii fayyummaan kam jirtu akkam jirtu isaa jirta nagaa jirtu akkam fayyummaan akkam baga nagaan akkam jirta gaarii waan jettu istiidiyoon ayyeessuun ayyeeyyen bareeda sirri kuno atuu beektaa barkan keenya kana sirri umaa gaaffiin qabu kuma waliin nagaami nagumami kami gaarii kuno bareedatti jirra kuno ayyee Ililii Grand Real Estate ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekom irraa. Muhammad Zain Mahmud baga nagaan dhufte. baga nagaan dhufte. Cheers. Akkas gono. Baga gara gammadaa shoo dhufte gara deebi'uudhaan. Baga nagaan dhufte. Akkami erga stuudiyoo teessee erga maayikii sitti hidhanii maayikiidhaan dubbattee waggoota baay'ee taatetti natti fakkaata. Amma irra deebiidhaan stuudiyoo taa'anii akkasitti taasa'uun maaltu sitti dhaga'amaa jira? Maayikiidhaan illee yeroo baay'ee numa naasa'a. Wantoonni naasa'u waa'ee artii miti malee. Waa'ee maaliif haasofta? Jechuun kana duratti waltajjiitti baatee numa sirbita. Amma immoo ijoollee sirbuu barbaadan jajjabeessitee waliin jechuun sabbatan jiraadha waan ta'eef ijoollee qaroo dhabeeyyii akka kootitti dabalataan barnoota cinaatti akka waa jajjabeeffachuu danda'an wajjin sirbinee wajjin waan tokko numa qabsiisna. Kanaaf maayikii irraa fagoo miti uummata irraan fagaadhe. Uummatarraa fagoodha maayikiitti dhiyoodha. Akkas. Maaltu uummatarraa akkasitti si fageesse? Jireenya moo muuziqaadha moo? Baay'ee uummatarraa jaallatteen fagaattu. Aartiin wantoota hedduu barbaaddi beekta. Kanneen keessaa tokko maallaqa qabaachuudha, yeroo gahaa qabaachuudha. Guutumaan guututti yeroo bal'aa aartiidhaaf kennuu qabda. Haalli amma jiru jireenya wajjin wal qabatee mijataa miti. Duraan waltajjii tokko hojjettee waan gaarii fudhattee baata. Asiif achi deddeemtees haala mijataa keessa jirta. Amma waltajjiin garaagaraa akka kanaan duraatti hin jiru. Sagantaa barbaaddes haala barbaadden bifa barbaadden hojjettee haala galfiin hin jiru. Sansaniif jecha uummatarraa amma ta'e hin fagaatta. Garuu hin fagaatte yoon siin jedhu adabattee teessaa yookiin qubeelaan kee yookiin barruun kee lafa taa'aaf miti. Barreessuun dhiisu gabbaasuu dadhabda. Gaduma bahuu dadhabe. Gaduma bahuu dadhaba. Amma daawwattoonni namni baay'een fuulli keessa amma jijjiiramee jira. Duratti akka si beeknu xiqqoo nama addaa wayiiti amma xiqqoo dulloomteetta gagabbatteetta furdatteetta
adda Maammad Zayin inni amma nuti ilaalaa jiru kuni Maammad Zayin isa kamii wanti gammadaanii dubbachaa jiru kun wanni aartii irraa isaan dubbachaa jiran kuni maalii akka isaan jedhanii nagaafatan anis yaadaan jira keessa kootti ol qabnaa seenaa guddaa heera oromtichaa sirna gadaa teessoo jaarsaa biyyaa caffee fodaa ol qabnaa maaliif badaa jedhan jechuudha. Maammad Zayin kunoo isin yeroo baay'eedhaaf beektan sagalee hedduu bareedaa fi kiiloolee sana namni baay'een sagalee kana baay'ee yaadata walleen kee kun baay'ee populaarii ture galgala ol qabnaa jedha ture akkamii ol qabnaanii akkamittiin yaadame akkamittiin jalqabdame wallee sana ijoollummaatti baay'ee zoonaan sirba ijoollummaatti achi zeetunaarra baanee mukarra baanee baddeessaa kana waan ta'e gochaatuma waa jechuun dhiisnu numattuu na yaadadha jaartiin tokko turanii dhumarratti mucaan kun weellisaa dhuma taanaan jedhu ture. Sitti murteessanii ture. Kallattiidhumaan na zeetunaarra taa'een sirba. Achi akkuma inni bahee jedheen immoo already barnootaaf innaan sabbata dhufu guutumaan guututti aartiin nan dhaabe maaliifi waan maatiin sirraa eeguutu jira. Barnootaaf deemtee barnoota sanaan alatti immoo naannoo Jimmaatti yeroo baay'ee amantiitti xiyyeeffatama waan ta'eef gara aartii kanatti baay'ee itti deemuu hin danda'amu. Kanaaf ati naannoo Jimmaatti dhalatte jechuudha? Eewwa. Akkas Jimmaa. Eessa Jimmaa keessa? Gara Aggaaroo aanaa Gommaa kana. Okay. Achitti dhaladhee already guddinaaf garuu Jimmaattan guddadhe. Okay. Magaalaa Jimmaatti. Guddadhe yoon siin jedhu already amma umriin barnootaaf ga'utti malee Jimma jechuurraa sabbata jechuutu irra salphata maaliif. Ijoollummaadhaan dhuftee sabbata? Eeyyee. Kutaa tokkorraa kaasee achittan baradhe. Kutaa tokkorraa kaaftee? Akkasii sababa sanii fi gara naan barnootarra ture san muuziqaa kana sirbii naan jedhu hawwisoo keessatti ani immoo sirbuun barbaadu waan biraatiin ani itti dhufa malee hin barbaadu. San booda maaltu dhufe ijoollee saboota biroo nufaana hawwisoo hojjetan santu kan biraa seeraan faarsaniitti isa afaan Oromoo didan hin balleessan akka tasaa faaruu san mucaa kootu barreesse waan ta'eef wallaloo isaa nan beeka. Idaloosas nan beeka. Akka nama beekuun itti galee jedhe kaanuyyuu. Sanbooda duubatti nafu jetteetu maxxisee. Sanbooda ergan san jedhe booddee walaloonni nama ol qabnaa kun barreeffamee taa'eera. Akka yeroo baay'ee tokkummaan jennu waltajjii irratti akkuma isa sanaatti bu'uura ta'ee waa'een gadaa kun yeroo kamiyyuu ka'uu qabaa jedhee walaloo kana kan barreesse Lataadha. Lataan Aggisee jedhama. Walaloon sun barreeffamee taa'ee ture mee sadii taanee haala akkasiitiin bifa faaruu fakkaattu asirbinuu naan jedhe. Hin barbaadu jechaan ture miti reefu. Xiiqiinis jirti siin hin jenne haa sadii taaneetti itti deemna jennee sadii taanee jalqabne waltajjii san. San booda waltajjii jalqabaa bara 1996 maddaa baandii maddaa shifarraa hin sarmuutu yeroo sana hundeesse baandii maddaa irratti erga EBC'n jalqaba dabarsee booda jechuudha waltajjii guddaa Itoophiyaa televezyiinii Itoophiyaa wajjin sagantaa guddaatu darbe san booda baandii maddaatti dhufne uummanni akka malee itti jaalate inumattuu deeggarsa garaagaraa isin jajjabeessinaa aartiitti itti fufaa waan gaariidha qabiyyee gaariitiin dhuftanii kan jedhu san gara stuudiyoon dhanne egaa sannoo dura gara stuudiyoon lakki stuudiyoon deemne nuti otoo hin qindeessin maayyuu akkasumatti waltajjii irratti ittiin hojjenne uummanni baay'ee jaalate gara kaasettiitti darbuu qabaa hojjetamuu qaba nuun jedhanii san booda baandii maddaa irratti akkuma reefuu siin jedhee dhiyaate manni guutuutti nu bare. Erga nu baree booddee. Ol qabaadhaan. Sadii taanee sirbina baay'isuu akka ammaatti. Kanaaf ol qabaan sadiidhaan nama sadiin jalqabe jechuudha. Sadii taanee jalqabne walaloo kan barreesse Lataan Aggiseedha siin jedhee Lataan jira ani jira Bulii Hirkisaa kan jedhamu jira barsiisaa afaan Oromooti ammas Amboo achitti barsiisaadha. Barsiisaa Bulii. Achitti sadii taanee jalqabne egaa. Ol qabnaa kan fakkeenyaaf fedhiin ilma namaa kan itti guutamu jedhamte Maammad Zayin inni itti aanimmoo mirgi ilma namaa kan ittiin eegamu jedha itti aane immoo sirna gadaa keenya eessatti gannaa jedhani tokko waliin immoo sirna gadaa keenya barree wal barsiifne hundi keenya immoo jechuudha tokkotti haala akkasitti isa kanarratti kaasetti irratti immoo lama taaniiti anaaf Lataa qofa yeroo sanatti Buliin nurraa fagoo ture achumaan ariifannaa ture waan ta'eef yeroo sanatti dafanii gara aartii kanatti dhufuudhaaf muddamaa ture waan ta'eef nuti lamaantu itti galee jechuudha. Nuti lamaantu kaasetti irratti baase garuu jalqaba sadii taanee jalqabne jechuudha. Ijoollummaa keetti kanatti qaroo dhabdee
akkam ture mee sana wajjin wal qabsiistee waan muraasa duubatti deebisee si yaadachiisuudhaaf. Ayyee dhaloonni godina Jimmaatii aanaa Gommaa gara baadiyyaa Bashaashaa dabartee Bottoo bakka jedhamtu jirti. Achitti dhaladhee already waggaa 4-5 natti fakkaate gara Jimmaatti kan galle xiqqoo nan deddeebi'a malee baadiyyaatti achiin turre. Sanboota garuma magaalaa Jimmaatti galle. Yaa sababa jireenyaatiif maatiin gara Jimmaatti galanii. Sababa keetiin galani moo duruma? Yeroo sanatti hospitaala deddeebi'aa turre already. Hospitaala Jimmaatti deddeebi'aa turre. Dhaladhee ji'a 9 akkasittidha kan qaruura beessummaan dhufe. Garuu guutumaan guutuutti hin banne. Philippeen argan ture. Yeroo sanatti yaalii godhanii fayyee ture jedhani ka. Xiqqoo tureeti immoo itti deebi'e naan jedhan. Haala akkasiitiin isaan gara Jimmaatti gallee Jimmarraa immoo tuma jejjedhanuu saatiin barnootaa yaa umriin kee barnootaaf gaafa qaqqabu already barnootaaf jecha ol siqta. Sababni manni barumsaa immoo qaroo dhabeeyyii naannoo sana hin jirreef gara Sabbataatti dhufe. Barnoota tokko jalqabee immoo mana barnoota sanatti jalqabee jechuudha. Waggaa meeqa taata amma yeroo Sabbataa dhufte? Already waggaa 9-10 waan akkasiiti. Daa'ima taateeti baay'ee achitti kan dhufte yeroo sanii. Ammas akkasuma. Daa'ima ta'ee egaa already maatii yaada. Maatii irraa adda baatee. Baay'ee ulfaataa ture. Otoo akka barbaade barnoonni jiraate daqiiqaa 5 barnoota yaadda daqiiqaa 5 maatii yaadda daqiiqaa 5 haala akkasiitiin. Garuu mooraan guddaadha waan ta'eef muuziqaa kana tapha garaagaraa maaliitiin si dagachiisuuf yaalu waan ta'eef haala akkasiitiin dagatta jechuudha. Akkasitti. Yeroo ta'e arguu eegaleen turee naan jettee turte. Waggaa meeqa booddee deebitee argitee ergasii akkamittiin deebitee immoo arguu dadhabde? Akkuma reefuu siin jedhe ijji koo kun dhaladhee ji'a 9 ji'a akkas booddeedha kan arguu dadhabee dhamu. Erga fooyyee booddee amma ta'e Philippeen argaa ture. Guddadheetu jechuudha. Garuu naannoo 92 akkas erga mana barumsa qaroo dhabeeyyii galee booda jechuudha. Philippeen inni jalqabaa akkuma reefuu sitti maa ture. Akkasittuu immoo naannoo bara 1992 san guutumaan guutuutti diduu jalqabe. Nayyaa dadhaa Jimma deemeetan guyyaa wayii maskiida deemnee Jumaadha. Namni hunduun qara'a. Ana qofa kophaa taa'a. Nan boo'i bakka nan aare yeroo san hunduu gaafa taa'ee qara'a jechuudha. Akkamitti nan qara'uu dadhabaa jedhee aareetan aboo yaa rabbi akkuma quraana qara'uuf illee waanuma ta'e xiqqoodhuma siinaa kennin jedheen. Yeroo san fulbaana keessa ture. Achi kee mana barumsa qaroo dhabeeyyii keessa gaafa nufu yeroo suma xiqqoodhuma siinaa dhukkubnaa riifariinaa barreessan. Xiqqoodhuma dhukkubee baay'ee takkaa barreeffamee hin beeku. Yeroo suma riifarii minilikitti intina Phaawulositti naa barreessanii Phaawulos immoo yeroo suma minilikitti naa jijjiire. Namni hunduu hin qabee bakka waan salphaadhaaf akkamitti achitti sii barreessan ituma jedhamu yeroo suma minilik immoo opereeshinii ta'uu qaba leensii bitaa jedhan. Yeroo suma barsiisonni manni barumsa qaroo dhabeeyyii nuti hin dandeenyu jedhee yeroo sana 137 maa inni leensiin yeroo sun egaa guddaadha fakkaata hin dandeenyu bajeta akkasii maal jedhame barsiisonni walitti buusanii leensiin sun bitamee opereeshinii ta'ee yeroo suma naaf hojjee akkam barbaadetti socho'uun jalqabee kontiraata fixate fakkaata tajaajila hojii waggaa 8 booda naannoo bara 2000 deebi'ee dide jechuudha. Kanaaf san booda ittiin deebine kaan. Ergasii waan yaalamuu danda'udha garuu iji kee ergasii deemtee ilaaltee wanta akkasiifaa carraa akkasiifaa qabaata yeroo tokko waanuma yaalamuu danda'uun biyya kana keessatti namni qaroo dhabeef hafa waan jedhan waan jiruuf jecha. Jalqaba gilaakoomaa wanti jedhan kun turraan akkam fayyine oduu isaanan dhagaa. Wantoota tokko si hon dubbisu jechuudha. Innaa yeroo tokko faranjoonni mana barumsa qaroo dhabeeyyii dhufanii kallattiidhumaan akkuma na arganiin waaw kun hin danda'amu jettee. Nama biraa argaartii bari laalaa arti mufitti siqsite. Kana fagoodha akkuma argiteen opereeshinii taatetti hin jedheen akka hin danda'amu naan jette. Kuni lammata fayyuu hin danda'u. Jechuun natti siqtee miti. Haayilaayiti akkuma dhaabbattee waa laaltu wayii jiramti akkasumatti dhaabbattee hin danda'amu naan jette. Na deddeebisan altiraasaawundiidha boru kottu iftaan kottu torbee addaa maalumaan kun dhufee tarreedhumaan galee. Asitti birrii meeqan baasaa jira kan jedhu sanatti hin talee. Nan baasu ana deddeebi'uun argees dhiisee hojii hojjechuun nan danda'a waan ta'eef barbaadu nan dhiisee garuma daldalaatti hin dhufe jechuudha. Akkasi. Jireenyi mana bultii addaa qaroo dhabeeyyii kan Sabbataa keessa ture akkam fakkaatame waa'ee yaadannoo kee achi turanii xiqqoo immoo nu yaadachiise. Guddiftuun sii ramadamtu bara haadhuma qixuma haadhaati uumaa garaagarummaa hin qabu baay'ee. Maaliif deemsi keetis jalqaba gaafa ramadaman iyyuu bara san jedhani fedhii isaan daa'ima guddisuudhaaf qabantu laalama jedhan duraan.
fedhii isaan namatti hojii qacaramuudhaaf otoo hin ta'in jalqabumaa fedhiin isaan qaban maal fakkaata qaroo dhabeessa sana ofitti qabanii guddisuudhaafu fedhii akkamii qabu kan jedhu santu ilaalama ture barsiisaanis gaafa sii ramadamu qaroo dhabeessa barsiisuudhaaf fedhii akkamii qabaa nama akkamiiti kan jedhutu ilaalamee qaxarama ture sababa kanaaf inni achi galu warra maatii si dagachiisudha guutuun isaanii qaama kee kan sii dhiqu isaanii ganamaa galgala uffannaa kee kan sii ilaalu isaanii deemsa kee maalii kee karaa akka bartuuf si faana deemanii waan hunda si barsiisu. Nama tokkoof nama tokko. No yaa warradii doormiidhaanii guddiftuu lamatu jiru haadha tokko yoo taate boru tokko garuu nama 30 wayiidha waan taateef ilma sitti himu rakkoon qabu. Kan duraan achi keessa jiran immoo waan jiraniif isaan si barsiisu sitti agarsiisu jechuun walirraa dhaalaa deemta jechuudha. Haala akkasiiti waan ta'eef yaa manni barumsaa bultii sun anaaf qixuma haadhaati beekta. Itti hojjechuu nu barsiisaniiru baradheera nama fakkeenya bara. Itti hojjechuu dandeessaa? Haala nan hojjedha waan barbaadde. Okay. Maal fa'aa hojjechuu dandeessa mee? Indaaqoo naan hin jedhin malee hundayyuu nan hojjedha. Yeroo itti hojjettu fa'aa wanti tokko fa'aa itti faasii jalaan baay'atu? Homaa distii kee amma beektutti rakkachuu dandeessa malee homaa waan sitti ulfaatu hin qabu. Shiroon faasii jalaa gurratee hin beeku? Lakki warra gurreessanittuu nan kolfa. Amma mooraa keessan sana keessa ijoollummaadhaan gaafa yeroo gara mooraa sanaa deemtu qaroo dhabeessa jimma yeroo turte tarii kophaa kee turte ta'uu danda'a. Wanti tokko baay'ee si rakkisuu danda'a. Gaafas dhuftummoo mana barnootaa sana keessa ijoollee baay'eetu jira. Miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Baay'ee waan agaammaatti na dhibu keessa abbaan koo manni barumsaa qaroo dhabee akka jiru hin beeku. Garuu maal jedhaa? Gaafa ijoolleen mana barumsaa deemtee dhuftu nan aara nan bu'aa beekta. Waa'ee akkanaa baratta miti deetan obboleessa kofaa gaafadhaan. Naan jedha. Ati bar beekaadha naan jedhan. Ati kan isaanii dhiisi naan jedha. Isaan asitti baratu miti. Ati bar Finfinnee deemtee mootummaatti si barsiisa mana mootummaatti si galcha naan jedha. Garuu immoo hin beeku waan si dhibu. Akka jiru garuu hin beeku. Akka jiru iyyuu hin beeku. Innaa abbaan koo uffata hodhaa guyyaa tokko maaltu ta'e qaroo dhabeessa tokkotu uffata hodhisiisuudha isa bira dhufe. Jalqaba ka'ee kan namoota meeqa keessaa dura deemee qabeen itti haasa'e ofiisaatiif maaliif manaa qaba ka si galeemi manaa qaba waan ta'eef ofiisaatiif itti haasa'e maal barbaadde dheeni waan barbaadu fedhii isaa guutee anis nama akkasiin qabaa namni akkasiin barataa iddoo akkasii qaba waan akkamii qaba ati nama baratteedha waan hunda isaa gaafate ittime waan guutuu waan jiru guutuu jechuudha san booda quba qaba ture inni sun. Inni sun hin beekaa kan. Achi baratee dhufe asumatti mana barumsaa qaroo dhabee sabbatatti barate waan ta'eef. Akkasii. Achi eebbifamee iskuulii jimmaatti barsiisa ture. Akkasii. Anis akka carraa barsiisaan koo kutaa 9 fi kutaa 10 afaan Amaariffaan barsiisanii qaroo dhabeessa sabbatatti baratanii waa'ee sabbataa yeroo sana dhaga'an. Akkana. Innaa gammachuu jedhamanni kunis barsiisaa Ingiliffaati. Deemee faazarii wajjin wal baree waan jiru guutuu haasa'anii. Abaacaadhaa barreesseeti abaacaadhaa san jalatti kan ijaan arganiin barreessee akkasitti sii kana halaaluu ganna kana birraarratti immoo deemee barata rakkoon qabu jedhanii waan hundaa mari'atanii abbaan koo yeroo suma loo'ee dhufe. Na yaadadha fulbaana 17 akkas ofii isaatiif calma jedhee loo'ee dhufee sabbata kana dhufee ilaalee hin gaafanne nama tokkoyyuu ofumaa dhufee irra deemee waan jiru gaafatee naannoo mana barumsaa sanii irra deemee waan hunda iyyaafatee fixee ka'eeti deemee gammachuutti ammas itti hime. Kana hunda isaatu ilaaleen jira mana barumsaa akkas waan hundaa waliin mari'atanii bakka gammachuun immoo yeroo sanatti nama qaba mana barumsaa qaroo dhabeeyyiiti waliin haasa'aniiti san booda akkan galu bakka kallattiidhumaan barameetiin ergame jechuun hin barataa maaloodha rakkoon qabu wanta jiru mari'annee reedhaniitu mana erganii gaafa nufu akkuma dhufeen kallattiidhaan ijoolleen akka waan na beektuu dhuftee na fudhattee galte mooraa keessatti. Jechuun haaraa dhuftee naan jedhan eenyuun jedheen bakka kottu galtus galuu baattus hin galta waan ta'eef rakkoon qabu nutis jirra kottu nu faana taphadhu naan jedhan yeroo suma dhufanii. Achumaan nuti abbaan koo achi taa'u ganaa galuun gootuun baramnee bar. Ati taphayyuu eegalte. Nuti yeroo suma tapha jalqabne. Achumaan bakka isaanii wajjin utuun taphadhu dhiisitti mun danda'u kaa guyyaa sana. Maaltu sitti dhaga'ame kanaan dura ijoollee qaroo dhabeeyyii argiteen beektu naannoo keetti si mudateen beeku ana qofaa laata jettee yaadaa turte gaafa nama biraachitti argitee namni baay'ee ta'u argitu miira akkamii sitti dhaga'ame? Baay'ee si gammachiisa. Maani beekta ana qofa isa jettu sanirraa baatee hunda keenya kan jedhu san gaafa argitu tokko jedhe. Lama immoo
of danda'anii akka barbaadanitti gaafa deemanii taphatan kubbaa baay'ee warra argan caalaa taphatu ijoolleen qaroo dhabee kubbaayyuu jiru yeroo sanattis kan taphachaa turan ani yeroo sanatti xiqqoo nan argaa innaa kubbaa taphan akkamitti nafaana taphatu ndi silaa waan arganii akkamitti taphatu baay'ee na dhiba ture anaanuu jechuudha isaanii wajjin taphachaa oollee waan jiru waan bakka dhiisu lafan galle hin qabu guyyaa sana nan gammadee xiqqoo gaafa ni deemuudha galuu koo baree erga na dhiisee deemuusaa abbaan keessi dhiisee deemuusaa gaafa ni sabaruun xiqqoo natti dhaga'ame nan boo'ee maal jennaan torbeedhaan nan dhufee si ilaala naan jedhe. Dhuguma immoo akkuma jedhetti torbeedhaan dhufee na ilaala ture. Baay'ee dinqii. Baay'ee waan na jajjabeessaa ture torbeedhaan. Daa'ima meeqaffaa turte maatii kee keessa? Sadaffaadha. Sadaffaa. Yeroo ati dhalatte miira akkamitti nutti dhaga'ame jedhu amma yeroo tokko carraa kanaan awareness uumne hubannoo hawaasaa namni akka kee mana baay'ee keessa waan jiruufi uumne darbuudhaaf yeroo tokko yeroo akkasi daa'imman qaroo malee dhalatan tokko immoo adeemuu dadhabanii karaa adda addaatiin qaama miidhamummaadhaan adda addaatiin gaafa dhalatanii hawaasni naannoo sana jiru akka abaarsaatti akka rakkoo biraatti maatii irrattis dhiibbaa geessisu waan ta'eef beekamaadha kun hawaasa keenya keessatti. Maatii kee wanti akkasii mudate jira erga ati guddatte waan sitti man jiru maaltu itti dhaga'ama ture yeroo sana? Yeroo baay'ee ana bira wanti akkasii nan mudanne maaliif akkuma reefuu siin jedhedha akkuma xiqqoo waggaa 3-4 ga'een xiqqoo nan arga waan ta'eef namni narrattis hin beeku erga narratti baranis immoo ani already magaalaa galeera magaalaan jira waan ta'eef namni magaalaa aganas miti garuu yeroo sanatti xiqqoo ijji koo gurguddaa ture waan ta'eef ijji isaa kun kan oolaatii na aarsuudhaaf wantoota garaagaraa jedhu turan bareedinan jedhaan isinuu amma kootiin geessanu yeroo sanatti gaajaalu ijoollee wajjin waan hin barbaadin nan taphadhas waan ta'eef bakka isii kanaan qofa na aarsuu yaalu garuu maan natti hin fakkaatu jechuun waan al takka natti himame tokko irra hin deebi'u namni biraa irra deebi'ee natti himu nan beekas nan qabadhas waan ta'eef maaliin yoo dhuftan na biran geessan hin jedhaanan quraanas yoo ta'an yeroo sanatti quraan mana quraanaa nan deema isaan barreeffama gaafa qaraan ani kallattiidhaan nan qaraa na biran ga'an hamma isaan barreeffama waan meeqa dubbisanii ta'an eessaaf eessa ga'eera haala akkasiitiin na biran gahan waan ta'eef baay'ee natti hin dhaga'amu ture maatiinis xiqqoo konfidensii qabu turan maaliif gochoonni ani hojjedhu kamiyyuu na galateeffachiisu malee kan xiqqoo gadaantummaa agarsiisu hin jiru kanaaf itti gammadu waan ta'eef baay'ee waan akkasii keessa hin dabarre chaalenjiin akkasii nan mudanne anaan. Maatii amma ijoolleen isaanii qaroo dhabeessa ijoollee xixiqqoon qaroo dhabeessa jalaa ta'anii mana keessatti cinqamaa jiran mana nama baay'ee keessa jira amma warri nu daawwachaa jiran carraa kanaan ollaatti namni beeku jiraachuu danda'a. Ergaa akkamii dabarsita ammate? Rakkoon himateen dhufu yookiin beellaman qabu yookiinis immoo kennaadhaan kan sii kennamuu miti already jechuun tasa uumamaan kan dhufu sitti dhufu jiraachuu danda'a. Garuu abaarsaan kan jiru takka dhageessin beeku haasaadhuma yoo ta'e alatti jechuudha. Gocha keessatti wanti raawwiidhaan mul'ate hin jiru. Garuu fakkeenyaaf miila miidhamuu yoo ta'e tasa balaa konkolaataatiin garagaluu dandeessa. Kun yaadameen dhufu tasa otoo waa hojjetama fakkeenyaaf ijoollee hedduun warra na bira jiran gaafa ni yaafadhu jechuudha. Tokko amma toon biloonii hiiku bilooniin sun utaaleeti jana balleessee inni kaan boombiidhaan fa'a. Inni kun amma balaa uumamaatii miti. Balaadhuma nam-tolcheetiin kan isatti dhufedha. Inni kun immoo carraa nam tokkoo miti. Kan koos ta'uu danda'a, kan keessa ta'uu danda'a, kan saniis ta'uu danda'a. Tasa kufteefaa ta'uu danda'a mukarratti. Wantoonni akkasii sun jiru waan ta'eef kun abaarsaan kan dhufu miti yookiin kennaas miti. Yeroo booddee kan dhufedha waan ta'eef homaa waan nama qaanessus hin qabu. Akkaataan itti guddatee nama wajjin baratee wal qixxaatu jira waan ta'eef homaa shakkii tokko malee rifaatu tokko malee gara mana barumsaatti fiduudha. Amma mucaa tokko beeka yeroo wayyaa dargeedhaan as fidanii mana barumsa qaroo dhabeeyyitti waggaa 8-10 hin ta'a. Inaasa'u dhaga'uu qofa. Sagalee namaa gaafa dhaga'een iyya hin baqata. Kana jechuun maal jechuudha namarraa fageessanii turan jechuudha. Kophaa taa'a. Gaafa ofii barbaadan qofatti deemanii taasa'uu nyaata kennuuf malee inni namatti hin makamu. Sagalee namaa gaafa dhaga'uun iyya jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame. Isa dhugaa rabbi baay'ee natti dhaga'ame. Maatii isaa gorsinee itti makaa inni iyyaa jedhan iyyuu hin jedheen hin bara. Akkamitti nama toon bariin namatti makamuu danda'a dura nama baruu qaba. Kanaaf namoonni akkasitti namoota dhoksanii jiran abaarsan qabu. Balaa tasaatii wanta dhufuu danda'udha waan ta'eef namni kamiyyuu boru waan isa mudatu hin beeku waan ta'eef homaa waan isaan qaanessuun qabu itti makuu qaba nama kamittuu jechuudha.
Egaa manni barumsaa keessanii baay'ee mana barumsaa beekamaadha nama hedduudhaa fi karaa gurguddaa banee namni gurguddaan bakka gurguddaa ga'anii jiru. Eenyu faati namoonni bebbeekamoon mana barumsaa sana keessaa ba'an? Mee waan masalphaa tokkoon sii kaasa. Dur na miidiyaa Itoophiyaa reediyoo dhageessu sa'aatii 7 irratti faa Ingiliffa kanaasoo tokko hin jiru. Oduu faa kanaasoo Masarat kan jedhan tokko. Innis qaroo dhabeessadha. Okay. Ana akkasitti hin dhageega. Waan hin dhagee irraa kaaseen sitti maara. Mana barumsaa sanatti barate? Tashoomaa Assagid kan jedhan beekta. Tashoomaa Assagid kan. Bishaan Abbayyaa kan jedhan. Yatalii lakoo. Sirba san innis qaroo dhabeessadha. Yirdaawonis beekta. Sirba Amaariffaa kan sirba. Innis mana barumsichaatti barate? Manuma barumsaa sanatti barate. Abduqee Kafanii kan jedhanis jira. Haayila Maariyaam kan jedhan namoonni hedduun jiru. Ijoolleen amma fayyadachuun hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Ibrahim faa kan qindeessaa immoo kan dagatamu miti kan yeroo ammaatiyyuu san warra duraanii waan jenneef malee Ibrahim Said inumattuu ammoo sirboota afaan Oromoo guutuu kan qindeessaa jiru isaan. Qindeessaa muuziqaa baay'ee beekamaadha. Afaan Oromoo keessatti amma warra isumadha baay'inaan kan sirboota afaan Oromoo hojjechaa jiru. Yeroo ammaa keessatti hin qabadhe malee innis beekamaadha. Kanaaf innis achumatti barate anaaf baay'ee barsiisaa kooti. Akkasidha. Okay. Namoota akkasiitu. Egaa wanti nama dhibu yeroo baay'ee yuunivarsiitii yeroo barannu ijoollee qaroo dhabeeyyii wal qabsiifne mudannoo kolfisiisan hedduutu jira. Mudannoon baay'ee kolfisiisaan mana barumsaa sabbataa keessatti si mudate kan yoomiyyuu faan daddaganne faa jiru. Wantoonni akkasii kan dhabamanii yeroo hedduu jalqaba akkuma galeen jechuudha. Ani ibsaan baduu fi dhiisuu baay'inaan xiyyeeffannee intinaan jennu. Hunduu qaroo dhabeessa jennee waa yaannuuf jechuudha. Garuu ijoollee yeroo san turan immoo warra xiqqoo argan kanatti gidiraa hojjechuu jaalatu beektaa. Maaliif guyyaa biraattis immoo gaafa tapha mitiire walitti tapha diraamaa wayii walitti hojjechuu jira. Maal godhu gaafa ibsaan baduu lafarra takkuma jiruun saamunaa dibu. Saamunaa dibanii kaanii gogaadhumaan jechuudha. Ebaluu kottu. Qaabati shuu ijaa deemtu dhiisa akkuma jiruun ol kaatee gad deebita beektaa. Isa faa yaadadheen kolfaa. Jechuun dheengaddumayyuu ammatu taphannuutu isa yaadadheen kolfaa ture. San booda maal goona nutis hin barre mitiire fireeshii gaafa taatu kana faasitti hojjetama. San booda maal goona nutis gaafa ibsaan badu guddiftoota faa beekaa jeequudhaaf jechuudha. Saamunaa lafarratti riignee fitnee gaane beekaa jeequmsa kaasna mana keessa wal tumne. Guddiftuun ijoollee wal fixan jettee gaafa fiigaa dhuftu. In kolfina turre jechuun nuuf taphalaa ijoollummaadha sii galee hammeenya yaaddee miti garuu ijoollummaadha. Tapha ijoollummaa keessatti wantoota hin dagatamnedha beektaa. Amma gaafa yaadadhu amma kana hojjechaa ture. In kolfina beekna. Manni barumsaa keessan hanga kutaa 12tti magaaluma sabbataatti miti kan baratamu? Mana barumsaa qaroo dhabeeyyiitti amma 8tti. Tokko amma 6tti boordiingiidha. Samboodan baataa 7-8 barataa. Sambooda integireeshiniidha walitti makamtee barataa warreen makaanii wajjiniin. 9-10-11 uummata makaanii wajjin barataa makaanii wajjin walitti makamtee baratta. Yaa sabbatumatti jechuudha. Yoo barbaaddes Wallaggas deemuu dandeessa, Harargees deemuu dandeessa mirga keeti. Mana barumsaa kamittiyyuu barachuu dandeessa? Walitti makamtee baratta waan ta'eef. Garuu xiyyeeffannoo argachuudhaaf sabbatarraa fagaachuun barbaannu. Maaliif ijoolleen baay'ee waan jirtuuf xiyyeeffannoo argatta, deeggarsa garaagaraa argatta. Akkasitti sabbatatti barannaa jechuudha. Bireeliin fa'aa bireelii jedhama miti amma kan ittiin barreessitan. Isa fa'aa argachuun barataa kaan waliin wal faana sana barreessanii bakka barataan ga'uun akkamittiin ulfaatu yeroo erga walitti makamtanii jechuudha keessuma. Barreessuun hin jiru baay'ee. Yeroo sanatti barreessuun hin jiru kutaa 9-10 gaafa geessu sammuudhumaan teessee barachuudha. Tokko isa. Lama immoo hiriyaa bareedaa tokko qabatta. Fakkeenyaaf waliin baranna yoo ta'e akkanaa dubbistuuf situ hiriyaa kootaa waliin oollaa waliin bullaa wanti tokko na deeggartaa jechuudha. Kaampaasittis akkasuma. Xiqqoo garaagarummaan kaampaasii fi iskuulii gidduu jiru maa inni kaampaasii keessatti intana riikardariin Riikardarii qaba. Raayisiiwwan kun. Isaan akkasii sii kennama waan ta'eef waraabbattee gaafa barsiisaan barsiisu waraabbattee ijoollees warra sii dubbisuu danda'a waraabsistee sagalee isaanii waraabdee dhaggeeffachuu dandeessa. Haayiskuulitti wantoonni akkasiin jiranii garuu barataadhumatti hirkattee barataadhumatti hirkatteetuma yookiin gaafa barsiisaan barsiisu sammuudhumatti qabattee. Guutuutti sammuudhumatti qabattee jechuudha. Maal carraan biraan jiru. Baay'ee nama ajaa'iba. Mana barumsaa hafuufaa sana dandeessu jechuudha miti. Dirqama ka teesseetuma yoo dhaggeeffatte malee si darbinaan deebi'uun hin jiru. Egaa yuunivarsiitiitti meeshaaleen deeggarsa barnootaatiif isinii tatta'an tokko jiru.
isaaniin fayyadamtu. Anis Yuunivarsiitii Finfinneen baradhe waan ta'eef yeroo 6 kiiloo kana keessa baay'inaan qaroo dhabeeyyii hedduutu jiru. Yuunivarsiitii qaroo dhabeeyyiin irra caalaa keessatti ramadaman keessaa jechaadha. Meeshaa kana yaadattaa maame? Ayyee. Eessa argata? Baay'ee nama dinqa. Amma fayyadamuuf beektaa? Kana qabaachuun keetu dinqiidha. Kana qabaachuun keetu dinqiidha. Yeroo baay'ee meeshaa kana gaafa argu ijoollee qaroo dhabeeyyii egaa ijoolleen daa'imman si'anaa kun warri ta'anii nu ilaalan maali laata wanti kun jechuu danda'u. Meeshaan kun Walkmanii jedhamti miti. Walkmanii xiqqoodha. Teeppiidha. Sagalee kaasettatti seenuutu jira. Kaasetta sana erga seensisanii booddee waan kana cufanii dhaggeeffatu. Dabalataan immoo keessumaa ijoolleen qaroo dhabeeyyiin kaasetti duwwaa waan jedhan waan bitatan wayii jira. Kaasetti duwwaa sana bitanii keessa galchanii diimaa kanaa fi kan wal cinaa jiru kana akkas gadi qabanii riikardi jechuudha kun. Akkuma yeroo ammaa kana kaameeraa irratti riikardi goonu kana riikardi jechuudha diimaan kuni. Samboo dagaa kana irfooniidhaan ta'anii yeroo isaan dhaggeeffatan isa barsiisaan jedhee isa hiriyaanii dubbisee fi waan kana deebisanii yeroo dhaggeeffatan yeroo baay'inaan hin beekama meeshaan kun. Yaadannoo gaarii sii ta'a jedhe. Anna dinqiteetta tuyyuu. Bara ammaa kana hin jiru wanti kun waan ta'eef. Hin jiraatas jedhee yaadu malee. Hin jiru. Egaa yuunivarsiitiitti deebitee dhuftee yuunivarsiitii Finfinnee baratte atis akkuma amma dubbanne. Maal baratte yuunivarsiitiitti? Afaan Oromooti. Afaan Oromoo? Barattoonni baay'een qaroo dhabeeyyiin yookiin seera, sooshaal workii, sooshoolojii, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Ingilizii waan akkas akkasii wanta kaalkuleeshinii hin qaqqabne kana seenu dhaggeeffachuuf dubbisuudhaaf akka tolutti immoo maal jettee yaadda? Yeroo baay'ee akkuma reeffatu iyyuu jette wantoonni kaalkuleeshinii qaban nuuf hin ta'an. Jechuun wantoonni tokko tokko kan bireelii keessatti iddoo kennitee fi waliin hojjennetu jiru waan ta'eef. Kanaaf seera immoo kallattiidhaan wanta dubbistee intaltee hojjettudha. Afaanis akkasuma, barnoonni biroos akkasuma. Waan hedduu nama dhamaasanii hin qaban. Yoo naachuraalii ta'een alatti jechuudha. Kanaaf jaruma kanaaf xiyyeeffannoon kennama. Kanaaf isarratti xiyyeeffatu. Yuunivarsiitii Finfinneetti kiiloo 6 keessatti ati warra hirmaattota gumii aadaa fi afaan Oromoo keessatti baay'ee hirmaachaa turte. Ala baatee hojii aartii kanaan hojjetta turte moo yeroo sana aartistoota hojii wal quunnamte turte moo akkam ture? Yeroo sanatti sagantaawwan garaagaraa gaafa qophaa'an jalqabanuma biraa ka'a. Yeroo san sagantaan fedhe kan Oromoo Finfinnee keessatti hin qophaa'a taanaan jalqaba kiiloo 6 dhufaniiti waan akkasii mari'atu maatiif ijoollee kaampaasii gala waan ta'eef. Yeroo sanatti immoo kan qindeessu keessaa tokko waanuma nutti himama waan ta'eef jechuudha. Hirmaachuu waanuma jiru. Garuu yeroo sanatti rabbiraa mataa godhuuf yaacaaloo yeroo hundaa waaceen dagadhu maaliif mee atumti baradhu fixiiti nu keessaallee nama barate ta'uu waan guddaadha. Nuti bakka kee hojjennee waan ati fudhachuu qabdu manatti si ergina nama naan jedhu ture. Innaa yeroo sanatti na waamanis ani tuman sirbuu baadhee herregni koo naa dhufa ture. Maaliif acee bakka naa buusa ture yeroo sanatti. Yoon tasammoon akka tasaan immoo hin hirmaatanis jechuudha. Waamee nama waan hin barbaadinaa gochaa turedha. Acee yeroo sanatti jechuudha. Innaa kallattii tokko qofaanii miti jechuudha kan yeroo sanatti aartii hojjechaa ture. Inni kaan imaamme waltajjii wajjiniin wal qabatee atama qaroo dhabeessa hojiin aartii istuudiyootti sirbaniituma gadi ba'uu qofa miti waltajjii adda addaattis affeeramtee sirbaa turte sirbaas jirta. Waltajjii irra immoo yeroo baatu akkuma namoota qaroodhaan isaanii argutti olii gadi sirriitti waltajjii irratti sochootee sirbitaa maal jetta kun akkamitti danda'ama mudannoo waltajjii keemee xiqqoo nutti. Egaa yeroo hedduu maaltu jira beektaa namatu hamilee si kaasee si jajjabeessa namatu immoo deebi'ee hamilee si cabsee akka ati kuftu si godha. Yeroo wayii sagantaa guddaa wayii irratti akkan hirmaat dhufan deemee sagantaa kana nu hojjechiisaa hin jedheen warra hooggansaa achi keessaati. Waltajjii irraa yoo kuftee eenyu si eeganaa jedhe. Ji'uma 2 qofa na eegira akkoon qabuun jedheen. Amma tasgabbaa'utti malee. Qaroo dhabeessa waan taateef kufuu dandeessa jedhee yaade. Ji'uma 2 qofa na eegee eenyummaa koo gaafa isaa agartaan jedheen.
Akka tasaatee birraa konsertiin roobee irratti dhiyaatee nan naqee akka gaariitti hojjenne yeroo sana. Garuu yeroo sanatti maal ilaalaa turan isaan ol dheeraadha waan ta'eef mucaan kun hin kufaa hundu kan eegaa ture mucaan kun achirraa kufaadha. Meetira 3 ol fagaata jedhan guyyaa san gaafa natti himan. Waltajjicha. Bakka achirraa kufee mucaan kun guddisuu godhaa hundi isuma cinqamaa ture. Ani waltajjicha daariidhaan madaaliitti jalqaba nan laalee omaan sodaanne san booda akkan barbaadeen socho'aa ture. Kana qofaa miti. Xiiqiin tokkoffaa jee 2 keessatti naa agartee dheeniin jira. Akkuma jedhee naa milkaa'eera. San booda immoo warrumti wajjin hojjennu iyyuu jechuudha. Waltajjii garaagaraa irratti gaafan sosocho'u mucaan kun hin sobamu jedhanii fa'aa warra dhiisanii galantu jiru. Inni arga malee sobee. Guyyaa tokko ammaa Adnaan yeroo hedduu gaafa naan sirbu Adnaan tuna duuba dhaabbata. Yeroo hedduu anatti aanee seesuma gala yookiin isa taaneen gala waan ta'eef na duuba dhaabbata yeroo hedduu na waltajjiitti na baasee. Wallisaa Adnaan Muhammad. Eeyyee na duuba dhaabbata warra baay'ee na jajjabeessan keessaa tokko isadha. Na duuba dhaabbata. Duubaayis na jajjabeessa akkam barbaadetti bakka akka waan isaa wajjin guddadheetti kan inni ilaalu jechuudha. Baay'ee na jajjabeessa. Achumaan na duuba dhaabbatee ani sirbaan jira. Ijoolleen 3 wayii dhufanii taphachuu barbaadu beektaa. Achumaan asiin. Si wajjiniin. Hedduudha baay'ee kan waltajjii sanarra turanii garuu jarri kun moornatti dhiyaatanii na wajjin sirbuu barbaadaaru. Asiinis na marsanii anjira kana dhiisee warra asirraan jiran kana. Taphachuu barbaadaaru waan ta'eef na wajjin taphachuu barbaadaaru waan ta'eef naanneen taphachiise. Yeroo hay hin sobdii gurbattiin kun jedhee qaxxalee na dhiisee deemen gaafa waltajjii fitee maayikii lafa kaa'e jechuun namni itti kennan dhabnaan lafa kaa'e gaafa laalu homtuu hin jiru. Itti siqee ka'een Adnaan hin jedheen maana dhiistee galteen hay yeroo dubaraa qofaa gartaa dubara bareeduu itti garagalattee sirbine naan jedhe. Innaa wantoota akkasii faana mudataa ture waltajjii qabachuun natti hin ulfaatu yeroo sanatti. Acaaluu wajjin jaalala addaa qabdu jedhu wallee Acaaluu fa'aa baay'ee jaallattu keessaa tokkichu. Tokkichi hojjechuu baatte hunda isaa yoonaan jette. Hunda akkati jettu waan an beekuufani. Mee gibee gaban jaaladhee gaati gibee gamaas waan dhufteefi wallee sana seeraan nuu jedhame. Galaanni gibee gootus daaktuuf bedeeruun nama ceesisaa. Garaan jaalatee raftus jilbeebbi nama deemsisaa. Anso sodaadhee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti. Maashoko. Har'aa geessi jimmaa. Maashoko. Kallatee furdata. Maashoko. Kallatee furdata. Maashoko. Namni michoo qabu. Maashoko. Ammatee dhungata. Maashoko. Ammatee dhungata. Maashoko namni michuu hin qabne. Maashoko kophaa dudubbata. Maashoko kophaa dudubbata. Haala sanii itti fufachuudha. Sirba kana erga sirbee immoo jaalala sirba kanarraa qabaachuu isaatiin Mahammad Zayin inniyyuu sirboota Jimmaa baay'ee sirbaa ture jedhame. Sirboota Jimmaa kee garuu namni baay'ee amma yoo yaadatu ta'e achumaan yaadachiisuu qabna. Sirboota meeqa sirbite sirboota Jimmaa? Sirboota Jimmaa already singilii 3 qabaachira. Kaasettara irratti 2tu jira. Isaan alatti akka singiliitti sirba tokkotu jira. Sirba 3 jechuudha. Sirba 3. Keessaa tokko shallaayii alan Zainaba nattas gorseenaa keen qabaa yaaddoo keen qabaa. Shallaayii alan Zainab naanaa'ee. Shallaayii alan Zainab. Yaa urgooftitti koo shallaayii alan Zainab. Si waama. Shallaayii alan Zainab. Kottu yaa michuu koo. Shallaayii alan Zainaba nattas gorseenaa keen qabaa yaaddoo keen qabaa. Ol fuudhe. Walleewwan baay'ee saatamma. Wallee aadaa irrattis xiyyeeffattee walleewwan baay'ee hojjetteetta. Kaasantiin keessuun meeqa qaba ture? Sirboota 11 qaba. San keessatti egaa kan Wallaggaas jira, kan Jimmaas jira, kan Harargees jira, kan Shawaas jira. Sirboota 11 jechuudha. Sirboota aadaati hundumti isaayyuu. Tokko ibsituun fakkeenyaaf kanuma ammayyaati. Dideeraa kan jedhu jira, itti fufa qabsoon kan jedhu jira gidduudhaa. Oromoo fi qabsoo waliin dhaban waan ta'eef walii wajjin deemu. Sirboota aadaa irratti wanti baay'inaan xiyyeeffattuu fi seenaa tokko dhaga'een ture abbaan kee ajaja sitti kenneera jechuudha. Mee waan sana natti. Egaa yeroo hedduu ijoolleen gara Jimmaatti dhufan yeroo hedduu yoo dhageessitte ta'e mana quraanaatti guddatu.
amantii wajjin wal qabataadha jechuudha. Kanaaf maammazeeniin sirbaara jennaan ilaa qabrii keerran dhaabbadhu naan jedhe. Abbaan kee? Amma booda sirbita taanaan qabrii keerran dhaabbadhu laa of eeggadhu naan jedhe. Anumaa kana sana hin jenne kallattiidhumaan garuma artiittan itti fufee. Itti fuftee sirbuu jalqabde. Booda ergan sirbee albamni bee poostarii maxxanfamee beeksisa fa'aa arganii booda dhagaye. Itti fuftee naan jedhe itti fuftee eega jettee gaane waan akkasiin jaaladhu eega jettee immoo waa'ee haadhaa waa'ee biyyaa waa'ee eenyummaa keetii malee waan biraa akkan jenne si jaaladhe si du'e si maraadheen kun hin ta'u naan jedhe eega ta'e ammala eega ta'e eega sirbuun kee nafne waa'ee aadaa waa'ee eenyummaa keetii waa'ee afaan keetii malee waan biraa akkan sirraan nageenye naan jedhe. Garuu maaliif yaa ibsituu koo sirbiteera achi booddee yaa ibsituu koo yaa ifaa jiruutiyyaa kananiif tuutuu dagalee jiruutiyyaa kokumaa lubbuutiyyaa yaana duraa fuulatiyyaa agartuutiyyaa. Anaaf agartuun tokkuma siigalee miti agartuun anaaf kallattiidhumaan ijuma kooti. Kanaaf wallee ibsituu koo jedhu kanatti wallistee fi agartuu dhabuu kee wajjin waa wal qabatu qaba jechuudha. Akkasi. Kallattiidhumaa waan akkasiiti. Ibsituu koo kan jetteen haadha manaa keetii moo yeroo sanatti jaalallee keetii moo? Isin boodarra dhufte. Otoman qabaatiin sirbite jechuudha. Gurbaa wayii tokko jira. Maamma deedoo gurbaa gurraacha. Maal jedha mucaan sun featuring jedhu. My Muhe talk to about the real life jedha. Ingiliffaa wanni sun. Ingiliffa ta'uu warra nageenuuni. Maamma deemu gajalaa maaloo. Waan akkasii wayii tokko fakkaata. Gurbaan sun hoo jira amma? Jira. Aartii keessa jira? Salamuun Balaayii jedhama. Already ammas Ibrahim wajjin qindeessaa muuziqaa walumaan qindeessu. Muuziqaa qindeessan baay'ee. Akkuma jettee isheen booddee dhufti jetteetta. Isheen ati jette sun booddeerra dhufteetti? Haati warra. Dhugaadha. San booda dhufteetti. Mee waa'ee maatii keenatti? Egaa Maamazee Maamud jedhama manaa qaba. Ijoollees qaba. Okay, ijoollee meeqa qabda? Ijoolleen lakkaan jedhamu tire. Ijoolleen lakkaan jedhani. Kanaaf lakkoofsa isaa irra darbiiti. Lakkoofsa yeroo baay'ee lakkaa'inaa jedhu tire akka aadaattis. Kanaaf ijoolleen lakkoofsi ijoollee irra nuuf siifa darbu. Irraa darbu. Akkas tilmaamuu dandeessu gaa daawwattoonni koo. Hamma nan ga'u yaa dulluma koo faana arganii. Inni biraani namoonni baay'eenis kan gaafatanii tarii warreen qaroo dhabeeyyiin yeroo kunoo shamarran fa'aa fuudhuudhaafis haa ta'u jaalalaa fi gaafatanii akkamittiin adda baafatu akkamittiin arganii bareedduu fi bareedduu ta'uu dhiisuu ishee ilaalanii fuudhu moo yaadi ishee bareedduu taanaan rakkoon qabu jedhanii fuudhuu jedhu gaaffiidha. Waan gaarii kaaftee dhumarratti. Maafiin waan gaarii siin jedhe beektaa? Namoonni hedduun amma gaafa dubartii barbaadanii filatanii miiraan filatu malee yaadaan qalbeeffatanii miti. Duuba deema maali isheen bareeda kun isheen bareeda tasa toora wanti sun rakkoon irra gahe jibba moo inni isa moo fuudha moo inni isa. Sila waan argee jaallate sana yoo irraa dhabe akkasi. Kanaaf miiraan socho'aaraa jechuudha si galaaramte yeroo hedduu nu biratti gaafa dhuftu dura sagalee dhageessa deemsi jira achi keessatti sagalee keessatti ejjeta ishee waa sansakkaa jennaan jira gaafa ejjeta toltee gaafa sansakkaa socho'aa deemu waan akkasii waan hubachaa deemtutu jira isa cinaatti immoo sagaleen jira sagaleen sun egaa qorannoo kana dura adeemsisnee jedhanii warri kanaan dura nu dura turan nutti manisitti maala. Sagalee isaanii sanarratti hundaa'anii wantoota tilmaamantu jiru. Isaan kan jedhan maali sagaleedhaan sagaleen isaanii horbobbaayee akkasitti furdatee maal kan jedhu kuni bifa bareedaa qabu. Sagaleen isaanii furdaa yoo ta'e. Furdatee akkas sagalee horbobbaa'uu kan qabu wayii jechuudha. Bifa bareedaa qabu. Sagaleen isaanii babbareedee akkas kan jedhe kun immoo bifni isaanii akka jira kaanii miti. Akkas kan jedhutu jira qorannoo san keessatti. Warri sagalee tolu bifan tolu jechuudha. Ani gaa hin tolu hin jedhu garuu akka jira kaanitti ta'uu dhiisuu danda'a kan jedhuun naa sirreessi. Ani maalan fakkaadha garuu magaafa laaltu. Maal jechuun
nama magaalaa tokko barkallattiidhaan kana dhedhanii naasaani. Maaliif akkasitti iccitii naa gochaa jira jechuudha daawwattoonnis akka naa baraniif. Akkasi. Inni biraan egaa Mahammad erga barnoota fixxees immoo erga hojii aartii cinaadhaatuma ooftu kaanii gara daldalaas ture Mahammadii waan jedhan dhageera. Daldala kanatti akkamittiin seente? Daldala maalii eegalte? Maalirra jira daldalli keema? Jalqaba daldalatti kan hin gale akkuma kaasetta baasee fixeeni mana muuziqaa Diltaan gootu hojii aartii cinaatti waan dhuunfaa keetii qabaachuu dandeessaa, qabaachuu qabdaa, si jajjabeessuu qabnaa. Hundi isaaniitu amma kaasetta tokko baasanii amma kaasetta lammaffaa baasanitti taa'anii waan biraa eegu. Kanaaf ati immoo haala saniin jiraachuu hin qabdu. Tokkoffaa qaroo dhabeessadha. Lammaffaa nama waan hunda hojjechuu dandeessudha. Dargaggeessa muuxannoo hedduu qabda waan ta'eef mana muuziqaa sii banuun qabaadha. Mana muuziqaa sii baneen haadha manaa sitti fuudhanaa jechaatu. Annaa haaluma saniin kallattiidhumaan ispiikara ofiitti fayyadamaa ture fuudhee dhufee sabbatatti ofuma isaatii mana kiraanaa kireeffate mana muuziqaa jalqaban jalqabe. Yeroo sanatti Melody Video and Music Center jedha. Sabbatatti namni hin beekne hin jiru. Yeroo sanatti already taaksistaraa ture waan ta'eef yaa Oromiyaa miikaftuu muuziqaa jedhama namni hin beekne hin jiru. Namni hin beekne hin jiru yeroo sanatti. Ati sirballee waan jaallattuuf sirbootuma afaan Oromoo galfattee teessee dhaggeeffatte. Akkasi. Annaa yaa Oromiyaa muuziqaa miikaftuu muuziqaa jedhama ture hin beekama namni hin beekne hin jiru. Namnumti karaa darbu iyyuu jechuudha. Annaa mana muuziqaan jalqabe san booda hojii mukaattiin darbe. Hojii mukaa kana farnicharii kana jechuudha. Isas tuman hojjedhu innis immoo haalli qaroo dhabeessummaa hojii wal qabatee haalli mijataan turre. Isas nan dhiise. San booda mana nyaataan jalqabe. Ergan barnoota kaampaasii fixee booda jechuudha. Mana nyaataa jalqabee akka tasaatii manaa gosa waan ittoo kana hin galchitu waan akka sheefii wayiiti waan ta'eef. Harki ishee mi'aa. Akkasi. Innaa mana nyaataa jalqabnee haaluma saniin hojjechaa turre. Aga yeroo dhiyootti jechuudha. Tokko irraayyuu lama babal'isee already lama godhee jechuudha. Biraanchii lammaffaa. Haala akkasiitiin hojjechaa ture. Al tokko tokko mudannoon tokko tokko nabamu. Ollaarraa balaa ibiddaa tasa ka'een guutumaan guutuutti wantoonni turan hin badanii hin gubate. Hin gubate? San booda gaa isa duraanii hojii barreessifachi jennu amma immoo adabannee taa'uu jalqabne jechuudha. Ayyoo ulfaataadha. Ati achi jirta bakka sana jirta yeroo sana? Ani yeroo sanatti already qodaa mana biraatti jijjiiruuf yaada qabna ture waan ta'eef. Bakka hojii sana moo? Iddoo san jijjiirrachuudhaaf already qodaa sirreessinee konkolaataa fiduuf hin bayan. Gaafa sana fe'uudhaaf? Gidduudhuma sanatti wantoonni akkasii kun ta'anii. Rabbuma fidee gaa rabbumatti fuulduratti immoo nuu kenna innee si yaanna gaa. Rabbeedhee numa sirraa. Egaa ati abbaa ijoolleeti abbaa maatiiti. Daldala kana barteetta daldala kana bartee daldalatti qabdu guutuutti si jalaa gubate eegasi maali yaanni kee garuu? Baay'ee wantoonni akkasii ulfaataadha. Daldalatti galuu miti of jiraachisuun hedduu natti ulfaataa ture. Ammas akkasuma jechuudha. Inumattuu kana gidduutti booda irratti hin galateeffachuu wayyeessaa jedhuuf malee ijoolleen hedduu na jajjabeessaa turan jiru artistootuma keenya keessaa jechuudha. Yeroo sanatti akkuma gubateen anis baay'ee namatti kanadha sanadha himachuun jaalladhu. Yoo duritti barte malee waa haasa'uunis sirraan bareedu beekta. Annaa anis hojiirran ture waan ta'eef namoota kana wajjin akkasitti waan akkasii haasa'uu maal akkasii hin barre. Akkuma gubates burganama akka hin jalqabutti yaade isuma dhugaa gaafa haasa'u jechuudha. Burganama akkuma hin jalqabutti yaade. Gaafa laaltu garuu manni kiraan jira, nyaachuu jira, dhuguu jira. Kana hunda walitti fiddee gaafa laaltu hedduu ulfaata beekta. Tattaafadheedha amma ji'a ja'a wayii harkaan kennadhu jedhee jechuudha. Garuu waan hin taanedha maaliif. Erga gubate amma ji'a ja'a guute? Already ta'eera. Na gaafa siifachi fiigdee laaltu sitti ulfaataa deemtu ol jechuu dadhabaa deemta maaliif ijoollee barsiisuu jira, ofii jiraachuu jira. Gaafa hojii hojjettu immoo hojjetaadhaaf hin kaffaltaman ni kiraan jira ibsaan jira maaliin jira kun gaafa walitti dhufu hin danda'amu. Already amma ergan guutumaan guutuutti dhaabee bakka dadhabee jechuudha guutumaan guutuutti lama sadii hin ta'a guutumaan guutuutti ergan dhiiseeyyuu jechuudha. Fuulduratti sagantaa tokko tokko diriirfadhee rabbiin jedhe sagantaa tokko qopheessee akkaataan itti gara sanatti deebi'uu danda'uun yaadaara malee amma ammaatti hojiinis hin jiru harkuma qullaa taa'ee teenya jechuudha. Waan akkasii jira. Hojii aartiyoo waan carraan itti deebi'uu kee carraan deebitee hojjechuu kee gama sanaan immoo waan muraasa immoo yaaluudhaaf waan yaaltu jira.
qopheesseera already. Muuziqaawwan. Jiru. Garuu al tokko jireenya asiinis achiinis jalqaba sababa koriidariitiif bakkinaan hojjechaa ture hin ka'e. Isaaf iddoo barbaaddee amma argattuttis ammas gidduutti akka barbaadde san jireenyi sitti ulfaata. Akka barbaadde socho'uu hin dandeessu. San booda immoo ergan bakka argadhee immoo jalqabee balaan kun hin dhufe. Beektaa walitti aansee tarreedhuma waan hin taane ta'e. Nan gadhiisa jedhee kan hin fiigaa tureyyuu utuun hin gadhiisiin ammaa ture jechuudha. Muuziqaa keessa. Malee. Muuziqaa meeqa hojjetteeti? Baay'eedha. Bara 2002 kaasee sirboota hedduutu hojjetamaa ture waan ta'eef. Istiidiyoo hedduutti kan irraanfatamanii turantu jiru. Amma ammaattuu kan maaf hin gadhiisneedhaan na gaafatan jechuudha. Sirbi dhabamee otoo hin taane sosochiin hin ulfaata beektaa waan hundaanuu. Egaa sagantaa keenyas jaallattoonni si ilaalaa jiran hedduutu jira. Muuziqaa kee baay'ee jaallatu. Muuziqaan kee baay'ee muuziqaa seenaa qabeessa ol qabnaan yeroo hundumaa sammuu Oromoota hedduu keessa kan jirudha. Jaallattoonni aartii baay'een isaanii maalotoo godhanii gara muuziqaa keettis gara hojii keettis deebi'uu dandeessa jettee yaadda? Kan duubatti si harkisu maallaquma waan hundaafuu. Kan socho'uu dandeessus maallaqumaani. Geejjiba irraa kaastee amma bakka barbaadde deemtutti jechuudha. Jiraachuudhumaafuu. Kanaaf hojiin harka jira. Hojii kamiyyuu nama hojjetee argeedhaan hojii tokko lamaa miti waan hundaa argeera waan natti ulfaatu hin qabu. Hojii gosa hundaa istiidiyoo irraa kaasee Ibrahim wajjin istiidiyoo jalqabne irraa kaasee mana muuziqaa mana farniicharii akka reefu siin jedhe mana mukaa mana nyaataa hunda isaatu ilaaleera. Waan xiqqoo ka'umsaaf waan biraan barbaadu baay'isee akka namoota biroo siin jedhu waan biraa jechuu barbaade yoo ta'u hin ta'in kana naa godhaa sana naa godhaa miti. Kaanii miti tumma fakkeenyaaf baankii numti tokkoyyuu ka'umsaaf waan tokko na liqeessuu danda'e hojjedhee akkan kaffaluuf dhibbatti nan beeka. Maaliif beeka qaamutannoo isaa? Yoo xiqqaate waggaa 12 ol keessa tureera waan ta'eef hojii daldalaa nan beeka. Kanaaf wantoota akkasii yoo xiqqaate deeggarsi biraallee yoo dadhabame jechuudha. Ka'umsaaf wantoonni ta'an wantoonni akkasii mijatanii waan natti ulfaatu hin qabu salphaadhumatti deebi'uu nan danda'a jechuudha. Egaa Muhammad nama hojii beeku nama aartiis beeku akkuma argitan immoo qaroo dhabeessa ani hojjechuu hin danda'u jiraachuu hin danda'u jedhee nama harka maratee taa'es miti. Kanas qaroo dhabummaa kanas baatee dabalataan immoo hojiiwwan dinqii adda addaa hojjetee har'a geera. Amma immoo rakkoon isa mudate kun rakkoo hunduma keenyaatti borillee nu mudachuu danda'uu fi maludha. Kanaaf jaallattoonni sagantaa keenya akkasumas jaallattoonni Muhammad karaan yeroo dhiyootti aanjeffamuun Muhammad cinaa dhaabbachuun gara hojii isaatti gara aartii isaatti deebisuun dirqama hunda keenyaati jedheen amana. Egaa Muhammad fuulduratti hojiiwwan ati hojjettu kun milkaa'anii toora sii qabatanii hojii aartiittis ta'ee hojii daldala kee keessatti bakka guddaa akkati geessuu fi saba keetiif gaachana taatu abdii guddaan qaba. Tarii qaroo dhabummaan koo kana na miidheera jettee immoo hojii tamma hojjettu kana irratti isa ta'uu waan biraa irratti wanti ati yaaddu jiraa laata inni jedhu. Ambaayisee qaroo dhabeessa ta'uu kootu yaadadhu. Jalqabumaayyuu jechuudha. Maaliif hin jedhe beektaa? Namoonni hedduun waan akkasii gaafan jedhu hin dinqamu. Gurri koo amma jirutti hamma funyaan koo jirutti waan kamiyyuu miiraan biraan ga'a. Baay'ee amma kaanii miti jechuudha. Gaafa namoonni wantoota tokko tokkoon mana nyaataa keessatti wal dhabanuyyuu otoo namni biraan hin dhageen jalqaba kan bira gawaanadha. Otoo abbaan fedhe yoo hin dhageen jechuudha. Maaliif namni waan ijaan argaa jiru qofa irratti xiyyeeffata. Ani immoo naannoo koo guutuun xiyyeeffadhee dhaggeeffadha iddoo sanatti akka rakkoon tokko hin uumamneef akka namni kastamariinis hin miidhamneef akka bakka haala gaariitiin akka hojiin sun kallattiidhaan deemuu danda'utti jechuudha. Kanaaf in arganaan jedhu iyyuu soba in argaa kun naan jedhu. Ani irratti mana koo beeka. Eessaa garamitti akka hin deemu teessoon haala kamiin akka taa'e beeka waan ta'eef namni barbaade yoo sagalee ol kaasee haasaa wayiillee haasee rakkoo isaa nan dhagaa jechuudha. Kanaaf dafeen furmaatatti ilaala. Tokko tokko maanaajaratti qaxirim jedha. Tokko tokko immoo tana garuu anta maanaajara isfalligaala anta raasu maanaajara na bira deddeemanii ilaalanii jechuudha. Maaliifin kana sii kaase? Waan barbaadde tokko xiyyeeffannoodhaan itti hojjechuu dandeenyaan homaa sababa namni itti si barbaachisu hin jiru. Tarii
Ani bakki itti si barbaachisu iddoo kami naannoo weetarii kana maaloo kana wantoota akkasii kana si barbaachisuu danda'a. Maaneej gochuudhaaf garuu waan hin barbaachisu. Kaanii miti hojjetaan tokko eessa dhaabbatee hammam ture kan jedhu isa namni jaan hordofee beeku waan deemsa isaanii hunda isaaniitu nan beeka waan ta'eef jechuun ijoollee na biratti hojjetan deemsa isaanii oolmaa isaanii hunda isaanii beeka. Kaanii miti nama wajjin turte foolii isaatiin hin beektamtire. Waafaa si miliqsaniin beekanii si hin danda'amu. Dogoggorsanii fa'aa. Boonoon jira waan ta'eef boonoonis baay'ee bireeliidhaan jira. Kanaaf bireeliidhaan laalta boonos. Maaliif boonoo waraqaa laamneet godheetan kan warra ijaan arganiitiin achirratti nan barreessa kan bireeliitiinis nan barreessa. Garaagarummaan isaaniitti yeroo baay'ee ittiin adda baafadhu immoo maali? Kan ganama boonoon ganama ba'u fi waaree booda ba'u tokko miti. Kan warra ijaan arganiitiin tokkichuma. Kan kootiin garuu gargari. Gargari. Kanaafuu ganama too galchuu qabu too galchi waaree booda galchi waan biraa jira jechuudha. Kanaaf inuma isin caalaayyuu ani muuxannoo isaa qabaa jechaadha. Kanaafuu waan baay'eedhaan ilaalaan ture waan ta'eef uumaa ana yaaddeessu miliqsuun kun. Inni kan biraa maamme gama itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana akkamii warri qaroo dhabeessaa kun hin fayyadamuu laata? Maammeen hin fayyadamaa miidiyaa hawaasaan fayyadamtaa feesbuukii, yuutuubii, tiiktookii maal jedhan kana? Moobaayilii itti fayyadama moobaayilis jechuu dandeenya waan teeknooloojiin fide waan ta'eef. Afuma mareefuu salphatti laagame. Waanan laayik si godhuu fi waanan meeseejii si barreessuun dubbistu jechuudha. Feesbuukii irraa moo? Waan hundaa nan barreessa. Nan fayyadamas baay'ee. Feesbuukiin aktiivii miti yeroo hedduu garuu nama fayyadamna. Amma asirraa ilaaluu dandeessa. Wantoota tokko tokko kana duratti waan si barreessa. Naa ergaa turte meeseejii? Hedduu si ergaan ture. Maal irratti naa ergita? Feesbuukii? Feesbuukii irratti fayyadamu. Hin fayyadamte jechuudha feesbuukii? Waan inni sun qabu. Waan hundaa akkasitti sagalee. Moobaayilii akkamittiin fayyadamtu? Moobaayilii wanti moobaayilii fayyadamuudhaaf sin dandeessisu. Jaawus kan jedhamu jira sagalee kana kunuunsa samma dhagaa jirtu kana sagalee kanaan akka barbaaddetti fayyadamta jechuudha. Kun fakkeenyaaf feesbuukii keessa jira. Waan barbaadu waan namni ergaa jiru asirratti ana akka amma sagalee dhagaa jirtutti dhagaa. Maxxansa poostii namni feesbuukii irratti maxxansu kan inni argita jechuudha. Meeseejii fa'aa deebisuu maal kunis numa dandeessa. Uumaa wanti namatti ulfaatu hin jiru. Kiiboordii irratti barreessuunis akkuma kana jechuudha. Uumaa waan namatti ulfaatu hin qabu. Iddoo isaa akkuma barteetti jechuudha. Namni sitti dhagaa maramti sagalee akkasitti. Ana nama fakkeenyaaf feesbuukii irratti follow nan goota. Yuutuubii koo subscribe gooteet. Ilaala. Muhammad yuutuubii keenya subscribe godheera warra manu daawwachaa jirtan baay'een keessan subscribe tun nun godhin ilaalaa jirtu. Carraa kanaan seenaatii subscribe godha. Mee sarchi godhe mee maqaa koo asirra. Waliin laalla daawwattoota keenya gammadaa olaanaa kan jedhu feesbuukii koo irratti ilaalee follow na gochaa jiran waan maxxansu argaa jira moo hin jiru isa jedhu. Maqaa koo fideera. Mee natti agarsiisina. Foloorii meeqan qabamma? 8,000 fi naannoo 51 akkas. 8,000. 800. 8,800. 800. Si jalaan gadi qabaara. Ganna jalaa gadi qabaa jira 851 qaba feesbuukiin koo. Waan kana qabda jechuudha akkasitti si hordofaa oolla. Kanaaf waan sooshaal miidiyaa kana hordofaatuma ooltaa jechuudha. Akkasii baay'ee ittuuyyuu ijoolleen biroo immoo kan kana caala fayyadamtu jirti. Istuudiyoo keessatti amma kan meeshaa qindeessuudhaatti fayyadaman fa'aa jira. Saawundimaaniin barbaadan ofuma isaaniitiif riikardi godhu. Ofuma isaaniitiif wantoota meeshaa muuziqaatiin kompoos ta'u hunda isaaniitu isa xumuranii akkasitti miiksi warra godhantu immoo jiru. Atis meeshaa muuziqaas hin taphatta miti? Meeshaa muuziqaa nan taphadha. Maal fa'aa taphatta meeshaa muuziqaa? Warradii kiiboordii nan taphadha. Kiraarii kana xiqqoo nan yaala. Ulullee isheedhaan isii kan faranjoota isaan filuuti isheedhaan Filuuti. isheen nan taphadha. Warreen akka waan kiidhaan jiru hunda isaatu nan rakka. Egaa Muhammad gara xumuraa irratti immoo hiriyoota kee ta'uu danda'a, maatiiwwan kee ta'uu danda'a. Carraa kanaan nama galateeffachuu barbaadu yoo qabaatte carraan si kenna. Yeroo hedduu gaafa namoonni akkasitti interview irratti
ergaa dhaamsa yookiin dhaamsa qabdaa maal siin jedhan kan namoota hedduu yaadattee waa galateeffachuu qabdu dagatta beekta. Tasa sitti dhufa waan ta'eef gaaffiin akkasii. Annaa yeroo hedduu bifoota garaagaraatiin namoota kana dura turan galateeffataa dhufta. Warra fakkeenyaaf albama baasuudhaaf jalqaba naannoo 97-8 warreen adeeggaraa turan jiru. Kanneen akka aksiyoona hundee boolee jiru wanti fakkaate. Isaan faan Ibrahim mataan isaatu na jajjabeessa yeroo sanatti na jajjabeessuu keessatti warreen machaaftuu lamarra turan Adnaan faan Adnaan dhiisee sitti mun danda'u Sayyoo Dandanaa namoota hedduutu ture na jajjabeessuu keessatti waan garaagaraa nu gochuu keessatti jechuudha. Already amma jarreen akkasitti galateeffataas geenyeerra waan ta'eef amma immoo rakkoon kun erga na mudatee booda erga nuuf jibbee waa hunda dhiisee akka rakkoon garaagaraa na mudachuu jalqabee booda guyyuma tokko akkuma tasaate sirboo dhageenyaan gadaatti bilbilee waan sirbu jechuudha. Akkas jedhee dubbiseenii maal jenna maalitti jirtan gadaamda jechuudha. Maalitti jirtan jedha homaattuu hin jiru hin jedheen. Akkamii waan akkasii keessa turte hin jennee isin jenneedhaan afeera akkas ta'ee hin jedheen. Waan itti naasofne maal rakkoo qabaree kun naan jedhe abbaa fedheenuu mudataa jira rabbiin tolaaf kana sii godhe waan ta'eef rakkoon hin jiru akkaawuntii kee erge. Waan sirbu jechuun ammatti yoon taa'ee yaadu na dhiba isuma dhugaa jechuudha. Umaa kun waan namatti ulfaatu sin qabu si jajjabeessina bakka keetti hin deebite. San booda dabbabaa addaamuu eenyu sinnishaa mul'ataa. Yeroo suma walitti wantanaa godhaniituma akkan jajjabaadhee hadhayyuu akkan si bira dhufuufu jechuudha. Gahee isaaniiti jechuudha. Maaliif yeroo sanatti irra dubarraan qabeenyuma manaatti ture kan mana jireenyaa jechuudha. Uffannis warra gubatu keessaa tokkodha. Wantumti hafeen turre jechuudha si galeenti. Na haala akkasiitiin ture waan ta'eef of jibbita beektaa namarraa baatee fagaattee gaafa akkas taatu of jibbita. Kanaaf moor jara kana galateeffachuun barbaada beektaa. Hedduu Ibrahim Saidis warra na jajjabeessaa jiran keessaa ammas jechuudha. Taajuddiin Ahmad yeroo bilbilanii baay'isee bilbilaniitu jechuudha. Yoo akkas goone isaanan of jibbee faaciisu silkii baay'isaan bilbilan banadhu amma jechuun of jibbita. Waan baay'ee keessa dabartee namoonni gaafa bilbilan akkas goona gaafa siin jedhani sadarkaati keessa jirtuu fi isaantiin si beekantu gargari waan ta'eef namarraas fagaattee teessa beektaa. Egaa carraa kanaanii warreen ati galateeffatte kun baay'een isaanii aartistoota hiriyoota keeti. Aartistootaaf immoo baay'ee salphaadha si gargaaruuni. Nutis waan dandeenyu si gargaarra. Tarii gadaanfaas itti yaadu warra soddaati egaa gadaan baranas warra soddaa ta'eera yeroo gabaabaa keessatti tarii konsertii si qopheessanis ta'uu danda'a. Karaan itti galiin walitti si qabamuu danda'u gabaabaan yoo jiraate kamirratti yoo si cinaa dhaabbachuudhaaf si gargaaruudhaaf nutis waadaa siif seenna. Wallisaa jaallatamaa fi hedduu kabajamaa Muhammad Zain Mohammed keessumaa gammadaa shoo guyyaa har'aa taate immoo waan nu biratti argamteef galatoomii baga dhuftee siin jenna. Hayyeesinis galatooma maaliif rakkoon ani keessa jiru kana akkasumattuu bartee miti akkasumatti lafaa kaateetu na barbaadee na argachuu waan guddaadha beekta sa'aatii kanatti. Maaliif namni wal bira taa'eetu sa'aatiitti wal arguu wal iyyaafatu miti wal bira taa'eetu jechuudha. Ati immoo fagaattee yoo xiqqaate kiiloomeetirootaan sanuu kiiloomeetira tokko lamaa miti yoo xiqqaate naannoo kiiloomeetira 25 walirraa fagoo jirra. Haga kana iyyaafattee na barbaadee asitti haasawaa gochuu keetiif hedduu galatoomii hedduu kabajamiin jedha. Galatoom. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Ililli Grand Real Estate ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin baay'ee bareeda barsiisaa fi akkasumas immoo bohaarsaa ture kan wallisaa baay'ee jaallattan Muhammad Zain Mohammed waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Gammadaa shoo
akkuma baratame keessummoota bakka adda addaatti barbaade isinii fidee qophii keenya irratti isiniif dhiyeessaa jirra. Guyyaa har'aas immoo sponsoroonni keenya Ilillee Grand Real Estate fi akkasumas Itiyoo Telekom turanii hunduma isaaniitiin galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Guyyaa har'aas sagantaa kana qindeessuudhaan akkasumas direct gochuudhaan Antikoo Isaayyaas nu waliin turte akkasumas kaameraadhaan Abdii Jireenyaa fi Waajjira Damaraa hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Torban keessumaa biraa barbaannee gama keessaniin gahuu itti fufnaa. Gammadaa shoo irratti immoo yaada qabdan kamiyyuu nuun gahuu hin dagatina. Lakkoofsa bilbila asii jiruu fi akkasumas gama miidiyaalee hawaasaa keenya hundumaan nu biraan gahuu dandeessu. Egaan torban hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu.